dhugaa rabbii ani hin amanne jechuudha. Durbis akkana garaa jabaatti jedhee yaadee hin beeku. Birrii 100 guutuu akkuma isin akaawuntii kana irratti agartan suudii fidee jennaan dhagantee. Maalof shamarran sheer godhaa wal biraan gahaa. Dhaqqii godhaa wal baadhaa. Wanti kofashiisee yoo naan jettanii miidhamuu nama kana natti dhagahameera. Garuu jechuudha wanti na kofashiisee dubartiin sidaa kana nama gootiisanii jedhee na kofashiisee jechuudha. Yeroo tokko jechuudha bifa namaa laallee yookaan haala afaan namaa laallee miidhamuun jira beektanii. Namni tokko afaan namaa laalaa namni keessi isaa marzii ta'ee yookaan keessi isaa waan hunduma calaa hadhaa ta'e arrabaan tolu jira jechuudha. Isaan akkasiiti kan osoo hin beekin jiraate si awwaalu jechuudha. Egaa namicha kana maal goote inni kan inni jiraatu Saudi Arabiyaa keessadha. Saudi Arabiyaa keessa jiraata namichi kun jechuudha. Isheenis maal goote birrii ergisiiftee jechuudha. Birrii siif ergaa jetteetu birrii ergisiiftee jechuudha. Birrii 100 ergeen jechuudha. Gaafa kana gaafa inni 100 ergatuun maal goote leelaatu gootee fateesse jechuudha dhugaa rabbii. Garuu isheedhaan tolu dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf akkuma keenyaatti ijoolleen dhiiraas taanaan shamarranis taanaan biyya kana keessatti boohanii gaafa beelaan obsanii gaafa dheebotan obsanii rakkina hunda arganii keessattuu dhiironni keenya baay'ee dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf keessattuu Saudi Arabiyaa keessatti dhiironni keenya baay'ee miidhamoodha jechuudha. Sababni isaayyuu haalli biyya kanaa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Biyyoota kaan irraati addadha jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee na gaddisiise anaan jechuudha. Tolee nagaa kullee daganne ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi baraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Isiniin jecha warri mana kanaaf haaraa taatan laayik sabskiraayib gochuu hin dagatiinaa akkasuma koomentii kennuu hin dagatiinaa isiniin jedha na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa warri maatii koomoo akkuma kaleessa na jajjabeessan har'as na jajjabeessuun keessatti taa'uuf isiniin jechuun barbaada. Egaa viidiyoo kana walitti deebinee jirra. Dhugaa rabbii jechuun baay'ee tokko keessi boona wanni jechuudha. Garrammaa dhiiraa yeroo tokkos nama miidha. Dubartiinis akkanatti cakkanuun baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif hin barbaachisu dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf hin barbaachisu. Inni kun dhiirarraa waan akkasii fuudhanii dhoowwachuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif yoonaan jettanii namni kun haadha qaba obbolaa qaba wayin birri namaaf dirfatee dhufeera ta'a. Akkamitti akka dhufeeru hin beeku. Isa malee namni beekuuf hin jiru jechuudha. Garuu isheen immoo osoo haadha qabdu osoo abbaa qabdu jireenyi biyya kanaa akkam akka ta'e akkamitti akka dabarsaa jiru osoo beektuuti gaafa ijoollee dhiirarraa fuutee jechuudha. Dhugaa rabbii ani shamarran otoo ta'e maa rakkoo qabu. Dhiirri garuu baay'ee na gaddisiisa. Dhiirarraa fuutee gaafa akkana gootu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa garuu ishiidhaaf milkaa'uun har'aaf isheetti fakkaata malee. Imimmaa mucaa kana akkasitti bu'ee kuni yoo dhugaa ta'e homaa ishiidhaaf hin godhu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf homaa tokko ishiidhaan godhu jechuudha. Egaa dhugaa rabbii waan akkasii keessattuu shamarran keenya biyyoota akkasii jirtan waan akkasii dhiisaa. Maaliif isin hin barbaachisu? Dhugaa waaqa biyya kana keessatti sa'aatii amma teenyetti takka turree waan ta'an hin beeknu harka namaan karaa garaagaraatiin akkasitti barattoota kana keessa miidhamna akkasitti baay'ate kana keessa daba walirratti yaaduun yookaan daba namarratti yaaduun waan tokko gaarummaan qabu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf waan tokko gaarummaan qabu jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessa shamarran akkana gootan jechuudha dhiisa. Amma kan mucaa kanaatu bahee dubbatame malee jechuudha. Kan kana caalaa wanta gurguddaa baatu baay'ee isaaniitu jira jechuudha. Garuu baay'ee dubbatan maaliif dhoskatu hin saalfatu waan ta'eef dhiiraan nyaatamanii dhiiraan dubartiidhaan saamamanii jedha waan ta'eef namni afaan nama keenyaa immoo keessattuu hin beekna waan ta'eef waan akkasii jira waan ta'eef mucaa kanatti bahee dubbatate malee jechuudha. Kan kana caala 200,000 baay'ee isaanii miidhamaniira hin jiru jechuudha. Garuu adaraa keessa shamarran waan akkasiin hojjetina. Keessattuu shamarran keenya warri birrii gara biyyaatti ergitanii isin hin barbaachisu jechuudha. Maaliif kanatti xaarte waaqayyo siif haa eebbisu. Yoo waaqayyo harki waaqayyoo keessa jiraate karaa kana guddinni kee yoo ta'e jechuudha xiqqaadhaan ma eebbifamtaan obboleettii koo kana beeki. Kanaaf waan akkasiin barbaachisu dhugaa waaqayyooti. Oliinis ta'e gadiinis ammam coomu sagalee kana dhaggeeffachuun waan fedhe yoo ta'e jechuudha. Subscribe yoo gochuu baatte sagalee kana dhaggeeffatta. Dhugaa waaqa karaa sin dabarsu har'aaf sitti fakkaata. Atis gola namaa jirta innis gola namaa jira. Siif haa galu. Innis akkamitti akka fide beeka.
akkatti fidan abbaa isaatu beeka waan ta'eef adaraa keessa kanan hojjetiin asiniin jechuun barbaada dhugaa rabbii anaanii. Nan kolfeesi na gaddisiises mucaan kun maaliif an kolfe yoo jettanii shamarranis akkas gooti daa akkas nama gootii sanii jedhee sun kolfe jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf jechuudha. Namni irra namaa laala malee uffata namaa laala malee keessa namaa eenyumtuu hin beeku keessa namaa kan beeku abbaa sunii fi waaqa bichaadha malee. Ollaan akkam bultee beekaa akkatti bulu abbaa isaatu beekaa jedha Oromoon gaafa mammaa gochuudha. Kanaaf akkamitti akka bulu eenyummaan isaa maal akka ta'e keessa isaa kan beeku abbaa sun ani amma wanta an hojjedhu wanta godhu eenyumtuu beekuu hin danda'u jechuudha. Kan beeku waaqa qofa malee jechuudha. Namni nama hin beeku jechuudha. Keessa namaa kan beeku waaqa qofaadha jechuudha. Kanaaf obboloota koo shawwadaminaa jechuudha. Shamarranis nu miitii jennee yaanu jettanii shawwadaminaa jechuudha ijoolleen dhiiraa maaliif gaawwaaqa afaaniin sinoksaa akka soogiddaatti si minyeessaa jechuudha. Kan maqamaqee nama gatu shamarradha jechuudha. Sinii gala yoo ta'e yeroo baay'ee gootota Oromoo kan ajjeesaa ture kan miidhaa ture eenyudha shamarranidha. Sinii gala miti shamarranii baatee yoo tokkosuu baatee meeshaa waraanaatiin yoo loluu baatteeyyuu yaada ittiin shamarran simiitu hin beektu ati. Kanaaf macaa Qudusii keessa illee jira jechuudha. Nan dagadhee maleeti dhugaa waaqayyooti. Nama dhiirri eenyumtuu gadi hin qabne shamarrantu namicha suni hoogseetiin kan isheen jechuun kan bowwaasa buufte jechuudha. Akkasuma gootota Oromoo keessaallee kan akka Abishee Garbaa fa'aa hin beektu. Kan akka isaaniillee kan miidheenyudha shamarranidha jechuudha. Kanaafiyyuu shamarran nummiitu jettanii jechuudha. Irratti of hin gatiinaa. Dhugaa dubbachuu fi yoo jaalalli jiraatirraan kan hafe bara kana keessatti batalee birrii ergachuu irratti baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha eenyumtuu nama jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessan isin jedhaa shamarran keenya biyya ormaa keessa jirtanii akkasiin godhinaa jechuudha. Amma dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kun haaraa ta'uu didu nama haaraadha ta'a malee akkasitti shawwadamu jechuudha. Nama haaraa ta'aa malee akkasitti shawwadamu jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkasii dhiisaa isin hin fayyadu. Wanta hojii irratti waaqayyoon irratti kadhadhu. Ofii keessa xaarte irratti waaqayyoon kadhadhu. Yaa waaqayyoo xiqqoo kunaaf eebbisi jedhii waaqayyoon irratti kadhadhu malee sim jettee waan namaa waliin jedhin jechuudha. Sim barbaachisu karaa sin dabarsu maaliif bara kanaafaa miti dhugaa waaqa kan nuti wal saamnu wal irratti kaanu maal jennu bara kana miti maaliif bara ofii yoo jenne dhabamnudha waan ta'eef jechuudha. Hamma libsuu ijaati iddooti dhala namaa isinii galee miti amma libsuu ijaati jechuudha iddooti dhala namaa bara kana keessa jechuudha. Kanaafiyyuu hin barbaachisu jechuudha. Akka kootti wanti kun isin hin barbaachisu garuu ijoolleen akkas gootan of eeggannoo cimaa taasisaa. Amma micoowuu sirra gahamuu hin danda'ama. Qallaaliidha. Karaa barbaadee sirra gahuu danda'a mucaan kun jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkasii osoo dhiiftee si wayyaa. Amma kan mucaa kanaatu bahee mul'ate malee ishiin shamarranis meeqa akka ishee nyaatteettu dhiirotas meeqa akka ishee nyaatteettu hin beekamu gaa. Waan godhan wallaalanii waan fidan wallaalanii dhiisaniiru malee. Kun immoo gama jaalalaan siqee qabateetudha malee argachuu warroonni akkas godhan tokko telegiraamii isaaniillee argattu feesbuukii isaaniillee argattu iimoo isaaniillee argattu warroota akkasii tokko isaan argachuu hin dandeessu jechuudha. Waan barbaachisu ta'e isaan argachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf adaraa keessan ijoolleen keenya shamarranis taanaan dhiiras taanaan of eeggannoo cimaa taasisaa. Yoollee haalli birrii ergachuu isinitti ulfaata yoo ta'e yoollee ta'uu baate gaarabbi birrii hunda isaa dhabuu jechuudha. Daareektii karaa baankiitiin ergachuutu caala. Wayiin immoo namaan itti deemuudha. Akkas wayya malee zim jettanii har'uma nama argineef namni kun birrii gaarii gashaa jennee wanta namarratti ergunuuf hin qabnu akkasiin godhina. Amma immoo maal godhu seetanii dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaa fi fakkeenya gabaan har'aa 40 yoo oolee 45 oolee siin jedhu. Ati maal goota gaa'isa wanni jiru osoo hin taane hiiqa sun laalta. Faayidaa keessuun ishii xiqqoodhuma gubbaa deemtu sun waan laaltuuf hin ergitaa. Siriishiin isaatti si godhu jechuudha. Kanaafuu adaraa keessan ijoolleen keenya ammallee of eeggannoo cimaa taasisaa isiniin jedha. Walii keessaniif dabarsaa. Keessattuu dubaratti hin ergatinaa dhugaa waaqa. Dubaratti hunda miti dubarri. Hunda miti. Gaariin ta'e meeqa isaaniitu jira. Kan akka haadha ishiitti yaadu dhiiraaf akka obboleessaatti dubartootaaf immoo akka waan hundumaatti akka uummataa ishiitti kan yaadu jirtu.
Kanaafiyyuu jechuudha adaraa keessan ijoolleen keenya of eeggannoo taasisaa keessattuu ijoollonni biyya ormaa jirtanii akkatti hojjennee fi nuti beekaa osoo dhukkubsannuuti ciisicha dhabnee otoo beelofnuuti qooqa keenya hidhannee osoo dheebuu keenyaaf obsinee rakkina keenya hundumaa hiyyummaa kaleessaa mo'achuuf maatii keenya injifachiisuuf dadhabbii keenya har'aa isa boruu keenyaaf boqonnaa itti argachuuf haalatti aaratti galfachuudhaaf jennee ija namaa laallee gaafa immoo tokko baala badaasaarraa dhuftee immoo jiruu keenyatti akkas dunneettu baay'ee namatti dhagahama. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo isiniin nan jedha of eeggannoo cimaa taasisaa sirriitti of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif wanti kun hin barbaachisu bakka dhugaa rabbii warroon akkas gootanis asuma irratti dhaabaa isin gaha. Isin gaa akkatti baatan malee akkatti biyya kana keessa deebitanii galtan hin beektan jechuudha. Dhugaa waaqayyoo amma bicoo bakka gootu kana waaqayyoo araara isaas ta'a agarsiisu malee jechuudha. Baay'ee ulfaata giftii akkasiin godhinatillee dhiisi. Waan namaa deebisii fi sin fayyadu galmaa sin ga'u hinduuta boru. Warri fooqii irratti fooqii ijaaran kuni eenyumti dhalli namaa inni mana namaatti galees inni mataa isaatiin hojjetus inni sooshaal miidiyaa kanarraa hundi iyyus inni abbaa doolaara miiliyoona meeqaas jechuudha. Saaxinii dhuma tokkitti fudhatee deema. Lafa kanarratti immoo wanti mul'atu kun hundumtuu injiga hin bada yeroodhaaf malee. Kanaaf jireenya isa har'aa isa lafarraa hin laaliiniiti isa boruuf maalan qopheeffadha. Galma gosa galgalaaf maalan keewwadha. Gaarummaa maalan hojjedheera boruuf fuula waaqayyoo dura dhaabbadhee waaqayyoo maaliin natti gammada jedhi yaadiitu jechuudha. Amma akkaasi birrii nama kanaa deebisii fi inni obboloota koo viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Amma dhuma sagantaa kootti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin nan jedha. Asumaan immoo kaameraadhaan eeganiitiin kun deemteetti kanaaf waraabaa jira. Akka isheen namni eegaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu turtii gaarii naa qabaadha. Viidiyoo biraa nama walitti deebinutti nagaa naa turaa please subscribe naa godhaa. Viidiyoolee naa laalaa jiru. Viidiyoon koomaa fi naa baasaa jiru. Viidiyoo naa laalaa isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii qabaadha. Bye bye.